Waajjirri Aadaa fi Turiizimii Godina Sh Bahaa Waltajjii sosochii Haaromsa aadaa gaggeesse. Saganticha irratti hooggantoonni fi hojjettoonni ogeeyyii Waajjira Aadaa fi Turiizimii Godina Sh Bahaa qaamoleen dhimmi ilaaluu magaalotaa fi aanaalee godinicharraa abbootiin gadaa faadholii siinqee warreen meeshaalee aadaa agarsiisaaf dhiyeessan faaya aadaa godinaalee adda addaa kan ta'an shubbisoonni hirmaatan. Saganticha irratti walaloo fi diraamaan Boonni adda addaa dorgommiin miidhaginaa fi meeshaaleen aadaa kalaqoonni adda addaa dhiyaate. Keessummaa sagantichaa simachuun haasawaa baniisaa kan taasisan itti gaafatamtuu Waajjira Aadaa fi Turiizimii Godina Sh Bahaa Aadde Sumayyaa Usmaan haaromsa aadaatiin kan badee akka deebi'ee argamu kan hafes akka deebi'ee itti fufuu kan dagatame akka deebi'ee yaadatamu akkasumas ogummaan harkaas cimee itti fufuu qaba hawaasni hundis hojiidhaan irratti hirmaachuu qabu jechuun ergaa dabarsan. Aadaan kun qaciise akka ka'u kan laaffate akka jabaatu iddootti deebisuu qabnaa. Haaromsa aadaatiin waan jalqabne galma geessisuu qabna jettanii aanaalee hundarraa bifa miidhagina qabuu fi safuu fi duudhaa saba kanaa gonfateen asitti argamuu keessaniif baga nagayaan dhuftan anaa dhufu jechuu barbaada. Dabalataanis aartiin gaddaaf gammachuu ibsuu keessatti gahee olaanaa qaba. Arraas agarsiisa meeshaalee aadaa fi nyaataa godinichaa dorgommiin miidhaginaa waan jiruuf hawaasni hundi tasgabbii fi hobsaan akka dhaggeeffatanii fi akkasumas akka daawwatan affeeran. Uummanni Oromoo yoo gammadus yoo gaddus aartii isaatiin kan ergaa isaa dabarfatu yoo dubbiin isa dhibdellee gumgumullee aartii isaatiin waa dabarfata. Yoo gammadullee gammachuusaa aartiidhaan hojii isaa yoo wal gargaarullee yoo daboo fi jigii wal oolullee aartiidhaan waan ergaa dabarfachuu barbaadu sanii fi bakka onnachiisuun barbaadutti onnachiisuudhaan bakka jagnomsuun barbaadutti jagnichisiisuudhaan jiruu fi jireenya biyya tanaatti keessatti gahee isaa bahachaa waan tureef aartii fuulli durri keenya ifaju qabeenyas qabnaa biyyas qabnaa waan nu hanqateen qabnu wal qabachuu qabnaa tokkummaa keenya cimsinee biyya teenya fuula duratti tarkaanfachiisuu qabnaa. Aartii jiru akka ta'uuf aartii keenya irrattis hojjechuudhaaf mariin barbaachisa jennee sagantaa kana qopheessine haaluma saniin aanaan hundinuu qophooytanii dhuftanii jirtanii. Itti gaafatamtuu waajjira paartii badhaadhinaa damee godina Sh Bahaa Aadde Almaas Fayyisaa mootummaan naannoo Oromiyaa haaromsa aadaa erga labsee oolee bubbuleeraa qaamolee haaromsa aadaa keessaa kanneen xiyyeeffannoon itti kennuun barbaachisu shanaan raawwachuun itti fufsiisuun barbaachisaadha jechuun ergaa dabarsan. Haaromsa aadaa mootummaan naannoo Oromiyaa labsee erga gadi buusee ji'oottan lakkaa'amanii jiru. Haaromsi aadaa maal akka ta'e saba keenyaaf qofa osoo hin taane biyyaaf bu'aa maal buusuu akka danda'u sirriitti karoorfamee qaamni lammii biyya kanaa qaamni ani saba Oromoodha ofiin jedhu haaromsa aadaa kana irratti akka hojjetu mootummaan labsee gadi buusee jira. Qaama haaromsa aadaa sana kan ta'e har'a akka godina Sh Bahaatti sagantaalee 5 in raawwatamu. Sagantaa kana yoo sirriitti cimsuu dandeenye har'a jalqabbiidha itti fufiinsaan gaggeeffama. Aanaa keenya keessatti akka waliigalammoo akka godinaatti yeroo laallu ogummaa maaltu jira? Ogummaa harkaa maaltu jira? Akkasumas aadaawwan uffannaa faaya aadaa isaan kun ammaaf jalqabbiidhaaf akka godina keenyaatti maaltu jira kan jedhu sana agarsiisni kun qophaa'ee jira. Dargaggoonni saganticha irratti argamaniif reediyoon Adaamaa Broadcasting Service dubbisees duudhaalee fi safuu ganamaatitti deebi'uuf carraa mootummaan uumeetti tajaajilamuun jajjabeessuun aadaa waa hunda of keessaa qabu kana kunuunsuun gara fuulduraatitti imalchiisuun akka barbaachisus dubbatan. Jajjabinnis
waltumsuunis wal jajjabeessuunis nu mataa keenyarraa eegama. Yeroo kanatti aartiileen keenya mootummaan illee hanga aartiin kun jabaatee bakka guddaarraa akka ga'uu fi sochiilee guddaa nu taasiseera. Aartii jechuun ibsituu waan tokkooti, calanqee ibsituu aadaa biyya tokkoo kan saba tokkooti. Isa keessatti immoo shubbisa jechuun karaa tokkoon shubbisa jechuun humtuu sochiidha. Sochiin kun aadaa saba tokkootti illee ni ibsa, jabeenya fayyummaa qaama keetii wantoota garaagaraa aadaa kana fakkeenyaaf akka gaddaatittis, iddoo gammachuutittis, iddoo qoosa garaagaraa illee calanqee bifa sirbaatiin kan ittiin ibsattu shubbisa kana.